intalli islaamaa hijaaba ishee sirnaan ni uffatti, shariyaafis ni tikfatti, barnootas ni baratti. Kun Caayaa Niwus Teekinooloojiidha. Tony Tel Aviv dirree fuula kaameraa idila addunyaa duratti keessummeessan Saraatil Quds Beetul Hanoniif Kaaninus Jabaliyaa Raafaa keessatti Birgeediin Mujaahidoota rarraphiseetiin addunyaatti garsiise. Al Arabiyaa, Hindustan Times, Al Jazeeraa fi Reuters Indian News tarree duraa galaalcha keenya irratti argamu. Kun Caayaa Niwus Teekinooloojii odeessa oolmaa sadaasa tokko maddeen miidiyaalee baagiddu galeessaaf idila addunyaa urgugni misaayilotaaf qara rukuttaawwan onnee dhahannaa Israa'el, Gaazaa, Libaanoosiif Iraan, Ameerikaa hundi kan keessatti balballoman ta'a. Ceeni Mooskoo, Masuud Peezekshaa, Raashiyaaf Kooriyaa Kaabatis hammate garamitti deema. Zigzaagii waliigaltee sanada gurguddoo jeettiiwwan waraanaatii fi murnaa miska teekinooloojiiwwan hedduu taareeniif kennamu jedhame hundi kan isiniif dhiyaatan ta'a. Nu faana bu'aa. كحوادث لم تفي فيها إسرائيل بكل التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي لحماية الصحفي الياس كرام. الياس، هل يمكن القول بأن هذا السير نحو تهدئة أو مسار دبلوماسي؟ من خان يونس مراسل التلفزيون العربي صالح الناطور، أهلا بك صالح. كشفت صحيفة هآرتس عن محاولة لكتائب القسام في غزة لاغتيال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي. إسرائيلي انذار بالإخلاء لمدينة بالكامل، الانذار الذي دفع عشرات جهة الحصيلة كشفت المقاومة أن مجاهديها تمكنوا من قتل أركان الجيش الإسرائيلي هرتزل هاليفي. حتى الآن لا تصريحات لافتة في حديث بنيامين نتنياهو، وفي حال كان عدد كبير من القتلى اليوم في baay'inni siviilotaaf loltoota matuulaa kaabaa Israa'el lammiilee adda addaa gammatti 13 ta'uu loltoonni dabalataa 6 fi haleellawwan gurguddoo Israa'el dabalataan miidhaawwan Gaazaarraa hanga Beeruutitti dhaqqaban oduulee loogii hin qabne Almaadiyaa Times of Israa'el wabeeffatan. Qica gulaalli Reuters dabaleetiin boojuu loltoota Kifar Kiilaa Birgeediin Reedwaan Foors akka nama horii dheeraa magaalaa baasutti masakee gara Beeruutti oofu kan isin daawwachiisu ta'a. Haayifaan labobbamu bira dabartee bu'uurri misooma calaafamuu fi loltoonni Israa'el hin lollu jechuun Benjamin Netanyahu dura dhaabbachuun qaanqee jalqaba oduu keenyaati. Qaanqeen Riippaabilikii Isteeta Islaamaa Iraan haleellaa seenaa qabeessaaf olaantummaa Iraan mirkaneessuuf fudhachuu fi sa'aatiiwwan hafu dippiloomaasiin Ameerikaa fi Ingiliz Jarman balalleenuuf duba deebifamuu Associated Press, The Wall Journal, Straight Newsweek, Times of Indian wabii Irna International News wabeeffatan galcha oduu keenya sadaffaa keessatti kan dhiyaataniif qophiif dhaadannoo Benjamin Netanyahu fi ministeerota waraanaa isaanii ilaalchise. Dimannaa qophii Mooskoo Masuud Peezekshaa fi Jeneraal Muhammad Bahagari, Leetanaal Jeneraal Hussein Salamini waliigaltee fuula ce'umsa saayinsiif teekinooloojii humna waraanaa fi xiyyaarota Su-35 shantamoota ta'anii fi S-400 MS Kandar misaayilii fi imala loltoota 20,000 Iraanis Raashiyaa waadaa galu gara Mooskootti Iraaniin murtaa'uuf yaaddoo cidha Tiraampii fi Kamala Haaris shororkaa guddaa daafaa Israa'eliin saaqame. Guyyoota 4 keessatti aangoo gadi dhiisii paarlaamaan Israa'el Tamir Ben-Gavirii fi Netanyahuuf dhiyaate. Imala Chaayinaaf Kooriyaa Kaabaa Mooskootti dhimma ijoo saatalaayitii waraanaaf odeeffannoowwan Raashiyaa Iraan cimsuu irratti mallattoon zigzaagii sanada walii galteen qubachuuf qophiin xumuramudha. Waachuu Pireezidaant Baayidanii fi Hwang Sang-haayum pireezidaantii Kooriyaa Kibbaa dippiloomaasii fi ministeera dameef ittisa odeeffannoo
yuushi maashaa hayaashii balloomee miidiyaalee ijaaf gurraa addunyaa miliyoonootaan nuuf jala masakaniin dhiyaatan gara keessanitti sududaan dhiyeessuuf CTN like itti heddummeessuun sheer akkasumas comment gochuudhaan qaxxaamuraa gaaffii fi adabbii yuutuubii jalas nu daangeessa. Maamiltoota haarawwatanan subscribe gochuun aanaa fi aanan caayaa maamiltoota qaqqaalii keenyatti dabalama. Gaddisaa yookiin maammee chaanaalii mujaahidotaa wajjin hanga xumuraa sagantaa keenyatti odeeffannoowwan gaggaarii akka argattan abdii qabna. Intalli Islaamaa hijaaba ishee sirnaan ni uffatti, shariyaafis ni tikfatti, barnootas ni baratti. Kun Caayaa Niwus Teekinooloojii. Caayaan odeeffannoo fayyaa sekondii 50 borirraa eegalee barsiisuun yaadachiisuun furtuuwwan ogummaa keenyaa fayyaan faaya. Fayyaan farda collee tan namaan buraayitu takka sirraa ceenaan salphatti hin qabamtu. Guyyaatti daqiiqaa 25 hanga 30 torbeetti si'a 5 sosochii qaamaa taasisuun furtuu fayyaa qaamaa gammachuu jireenyaa dandeettii si'aayinaa fi onnee keenyaaf qisaasaa dinagdee loogiin jiraachuurraa bilisa sin taasisa. Fayyaan faaya. أفاد مراسلو التلفزيون العربي في قطاع غزة بارتفاع عدد الشهداء في القطاع إلى 80 على الأقل. أكد كتائب القسام مشاهد مصورة لعملية استهداف ناقلة قبل قليل دوت سفارات الإنذار في خليج حيفا تحسبا لتسلل مسيرات. التفاصيل مع أنه رصد إطلاق نحو 30 صاروخا من لبنان في الرشقة الأخيرة باتجاه الجليل. نبحث عن حلول أخرى ممكنة للتعامل مع تهديد الألغام الموجود داخل المباني المهجورة في منطقة جباليا. عن تطورات الجبهة اللبنانية عبد القادر يؤكد أن العمليات مستمرة منذ الصباح كما تحدث. المقاومة في غزة تظهر في كل موعد للمواجهة أدوات ردع مفاجئة. قد أجرينا تجربة على سقف إسمنتي مسلح بسمك 40 سم من مخلفات العدو. أيضا المقترحات الموضوعة على الطاولة لوقف إطلاق النار بما في ذلك أيضا في قطاع غزة رغم المحاولات لفصل الجبهتين. عسكرية تضم أكثر من 70,000 ضابط وجند. التي تطورت هذه التفجيرات ولعل أبرزها كان بلدة مروحين يوم أمس. إذا نحن نشاهد imalli Israa'el guddoo baagiddu galeessaa keessatti inni jaarraa jedhuun waraanni guyyoota 392 mujaahidota Gaazaa onkoloolessa 2023 waggaa har'aatiif ji'oota lamaan dura qabsiifame lubbuu siviilota 43,000 caalan kanneen 42,000 odeessi ministeera fayyaa Gaazaadhaa addunyaa galaalchuu jirutti loltoonni Israa'el kumootaan magaalotaaf akkasumas waraanni diinagdee gamlameenii qisaaseef lammiilee siviilota Filisxeemota miliyoona 2.5 qeemalee taasisee fi hidhaaf jecha darraan jenoosaaydiif toorchariin raawwatamaa jiruu fi qaanqeen achirraa kayanga taareen itti fuulla'ee Ameerikaa birbinyii fi shakkii shororkaa filannoo keessa ga'ee fi yaaddoo waraana addunyaa sadaffaatiif ta'e galaalcha jalqabaa taasifanneeti jirra. Birgeediin mujaahidoota Al-Aqsaa fi akkasumas Al-Qudduusii fi Birgeediin har'a tarkaanfiiwwan gurguddaa Gaazaa keessatti fudhataa jiran Palestine Resistance Force jedhamanii fi humnoonni Faataa gara Al-Aqsaatti dabalamuun Israa'eliif qormaata yeroo kamiyyuu ta'e galaalcha miidiyaalee idilaa addunyaa duratti merkebaa fi booldozaroonni gurguddoon beekaman RPG fi rookettiiwwan M14 system jedhamaniin calaafamu keessatti kan argamaniif sanduuqni guyyaarraa eegare baadhattoo waraana Israa'el ta'e awwaalcha kutaawwan Israa'elii keessatti gaggeeffamuun itti fufeetti jiran. Haleellaa harka deebitiin siviilota daa'imman cubbuu homa takka hin qabne dabalatee duuchaan gamoo jalatti harcaa kan argaman Filisxeemonni waggoota 100 ol waraana keessatti argaman har'as hireen isaanii maqfata dhugaatii fi rarraga dhugaa murtoo haqaa kan hin argatin sababa Ameerikaatii fi warra muree murteessuu ta'uun fagalaadha.
dabeeyyoonni har'a rafaniitiin sagalee gaazaa jedhan dhokatanii boraatii fi kumbula jalatti homa takka fiduu akka hin dandeenytu himama. Haa ta'uutii dhimma gaazaa irratti kikkiriphisaa riphaatiin warri kaleessa Israa'eliin dura dhaabbatan ofii isaaniitiifuu balaa gurguddoo Israa'eliin walitti qabsiisuu irratti argamu. Isaan keessaa ragaan guddoon Libanan yookiin Beeruuti. Waraanni guddaan Birgeedii Al-Aqsaa tarkaanfiiwwan har'a fudhateen Beetul Ahnuun Al-Ahyaa fi Saree Quds keessatti loltoota Israa'el kaleessa galgala 3 har'a loltoota 9 dhiba taasisuudha. Reuters Al Arabiyaa fi Times of Israel dabalatee kan itti galaalchaniif haleellaan akka deebii Gaazaa walakkeessa Jabaliyaatti har'a siviilonni 35 badii tokko malee Muusaadiin ajjeefaman. Gabaasa miidiyaalee wabeeffachuun Times of Indian akka jedhutti Israa'el qormaata gurguddaa Hamaas irraa isii mudataa jiru gonkumaa hooggantoota Hamaas gurguddoo akka Yahya Sinwar, Ismail Haniyye, Muhammad Daif kanneen kana fakkaatan adamsitusi waraanicha dhaabuuf olaantummaan goolabuu akka hin dandahin galaalchamaati jiran. Kasra Ali Najaat xiinxalaa gidduu galeessaa fi ji'oogiraafii siyaasaa Israa'eliif Hamaasitti dhiyeenyaan beeku haalli Ameerikaan amma ittiin deemaa jirtu kufiinsa gurguddaaf qorama mataa ishii ta'uun beekamaadha jedha. Israa'el dhaabsisuu dadhabdee osoo hin ta'in calaafuma lubbuu namaatii fi sagalee guddoon isii biraa fi rasaasni gurguddoon isii irraa kennamu seenaa keessatti gaaffii jala akka isii hin baafne yeroo himamuu fi olaantummaan hanga sadarkaa shakkiin gurguddoo fi dhiibbaaleen dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan Antoonii Guutareeziin hordofamuuf gaggeeffamu jarmiyaaleen akka ICJ, Human Rights Watch, Amnesty International yeroo kamiyyuu caalaa Israa'el akka hin seennetti daangeffaman ta'uun gaaffiiwwan gurguddoo ta'eeti jira. Mirgi namoomaatiif dhimma mirga namoomaa irratti dhiibbaa taasisuuf aangoon warra lixaa dadhabameetiin Afrikaa irratti kan qiyaafatan warri bololtoonni diinagdee boba'aadha Ameerikaa, Israa'elii fi warri Awurooppaadha har'as dhiibbaa bira darbaniitiin biyya namaa kan fi ijaaraa burkuteessuuf dhala namaa qaanessuuf yoo isaan fuula korrootaman lubbuu Filisxeemotas ta'e warra baha gidduu galeessa kuma kurnootaan deebisuun amala ta'e sagaleen kumoota dhabameetiin sagaleen nam tokkoo fi yeroo bineeldi tokko itti warwaatamuuf uwwisa miidiyaa warra lixaa ta'eet argame jedham. Kabajamtoota hordoftoota keenya tarkaanfiiwwan Birgeediin Al-Aqsaan har'a kutaa Kaaninuus jedhamutti fudhateen loltoonni Israa'el ajjeefamuun kanneen 7 madaa'u merkebaawwan gurguddaan 3 kan itti barbadaanii fi Saree Quds keessatti buuldoozariin karaa West Bank Tuul Kaarimitti aspaaltii diigaa ture 2 humnoota mujaahidoota kan warraaqsa Filisxeemotaatiin rukutamuudha Al Arabiyaan gabaasee jira. Hanga Filisxeemonni wabii fi walabummaa argatanitti lubbuu keenya qaalii gumaachuuf jedhanii dhibba darbe dubbimaan Birgeedii Al-Aqsaaf waliigala Hamas Abu Ubaydaan waamicha biyyoota Islaamaa hundaaf kan dhiyeessanii fi ibsi xalayaa tokkolleen furmaata Filisxeemotaa hin ta'u wajjin yoomillee dhiibbaalee gurguddaa taasisa nu wajjin lubbuu rabbiin baafne abbaan fedhen baasu qoladhaa jedhanii waamicha erga dhiyeessan ture. Yoo yaadatan ji'ootaan duratti hawtii Yamanoota maqaa Hamaasiin loltoota kuma kurnootaan lakkaaman eebbisiisuudha odeessa Al Arabiyaa wabeeffate siniin geetti ture. Dubbittiin akkasuma taate loltoonni Afgaan Taalibaan hawtii Yamanoota irraa Birgeediin gurguddoo jedhaman karaa Sooriyaa seenuudhaan leenjiiwwan fudhatan eessaan gara walakkeessa Kaaninuusitti argamaniin ammoo afgaaffii ta'e. Bakki har'a lolli gurguddaan irraa deemu Jabaliyaan naannawa hospitaala Al-Shifaa fi Al-Aqsaa kun iddoowwan tarkaanfiiwwan walakkeessa Gaazaa Israa'eliif Hamaasitti eegale ta'uun isiniif hunda galaadha. Haa ta'uutii karaa seenanii loltoonni 33 Israa'eliin mirkanaa'uuf haleellaa yeroo kamiyyuu caala bifa haaraan kan eegale ta'uun Israa'el beeksifteeti jirti. Yeroo qoqqobbiiwwan gurguddoon shariikota isiirra dabalateetiin irra kaa'amuuf deemuu fi dhiibbawwan mootummoota gamtoomanii irratti taasiftee Israa'el jibbamaa jirtutti tarkaanfii mujaahidoota har'a labobbaa gurguddaa fi humni tarkaanfii har'aaf kalee akka ulfaatu mataan isaa dubbimaan waraanaa El Hagaariidha dubbachuudha kan Reuters fi Agence France Times of Indian mirkaneessan. Kabajamtoota hordoftoota keenya video kana daawwannee oduutti aanutti ceena.
نقلا عن القناة 13 الإسرائيلية التي أيضا تنقل بدورها عن بلدية قد أطلقت أيضا صاروخ مضاد للدروع باتجاه المنزل بعد مغادرة كوخافي. الشديد 2 والتي استمرت لعدة أيام، وحضر المناورة الختامية عدد كبير من قادة الأجنحة المسلحة. حتى الآن لا تصريحات لافتة في حديث بنيامين نتنياهو، وفي حال كان عدد كبير من القتلى اليوم في إسرائيل. عملية عسكرية لجيش الاحتلال تستهدف البنى التحتية للأذرع العسكرية الفلسطينية. قويا ولا بما ألاكسا جتشوران صداتكم عليك اللبسا أرارما مغفران ربي براتات الرتيادراتو حجيسا نصر الله قندل وقوتا صدامي شانكي كربسا إزبولا ورانا حرا چماتي في indi loltoota miti mootummaa rookettiiwwaniif misaayilota gurguddaa akka addunyaatti sadarkaa duraatiin hidhachuun beekaman Hizbollaa gurmeessan lubbuu itti wareegamutti kan darban ture. Sagalee mujaahidoota Gaazaa ta'uudhaaf malee wanti biraa kan jirre xiinxaltootaaf keessa beektonni opereeshinii waraanaaf ji'oogiraafii walitti bu'iinsaa kan Hizbollaa fi Israa'el dubbatuudhaatti argamu. Hizbollaan humna cimaa rookettiiwwan misaayilota dhibbootaan kan qabu ta'uun yeroo tilmaamamaa jirutti fi drooniiwwan kumoota rookettiiwwan kumoota dhibbaa fi misaayilota gosa gosaan gadi luqqisee magaalaa isaanii kanneen teekinooloojii fi uggura gurguddaaf hidha qabdu hunda haleeluu irratti argaman. Hizbollaan walii galtee gurguddaa karaa itti aanaa Haashim Seifuddin hoggana itti aanaa tibba darbee ajjeefamee fi qondaala guddaa bakka Hasan Nasrallaa bu'ee Naayib Qaasimiin dhiyeessus Benyamin Netanyahuun dippiloomaasii Firaans Imaanuweel Maakroos dabalatee kan addunyaa diduun isa qormaata gurguddaa Meetulaa akkasumas Nahiriyaa fi Kifar Shuubaa fi Batuulaa dabalateetiin haleellaan hangaa'ifaaf Elaat keessummeeffame kaaba Meeroo irratti diippoo waraanaatii fi loltootaaf qondaaltota sibiilota dabalatee harcaasuu irratti argama. Daandiin baaburaa qunnamtii beekaman Galiilaa Yerusaalem addaan cituudhas mootummaan Israa'el kan beeksise kaleessuma ture. Haleellawwan darbii gurguddoof buufata xiyyaaraa akkasumas Gililootiif walakkeessa Tel Aviv haleeluu irratti guyyaa har'aa seenaa guddaa kan hojjete mujaahidoonni Birgeedii Reedwaan Foors jedhamu misaayila Falaqa jedhamuuf Al-Naasiriin Haifaa haleeluu fi doonii wiirtuuf ce'umsa koortoo yookiin kaargoodha barbadeessuudha. Times of Israel dabalatee kan gabaafame ture. Meetulaa irratti sibiilota kanneen biyyoota adda addaa irraa dhufanii fi akkuma beekamu wabii tikfama nageenyummaa isaaniitiin alatti sibiilonni bahanii hojjettoota yookiin ogeeyyii qonnaa qofa Meetulaatti sibiilota biyyoota adda addaa wajjin kan hambise mootummaan Israa'el kaleessa lammiiwwan shayyoodu'an har'a ammoo waliigalatti ida'amni Associated Press, Reuters fi Times of Israel miidiyaa isaanii dabalatee 13 gahuun dhagahameeti jira. Osoo dubbittiin kun addaan hin galin gaddi guddaan Nahiraaf Kiilaa irratti loltoonni 14 akka nama horii qalmaa gabayaa geessutti kan isaan qabamanii gara Libaanos Dahiyaatti fudhataman ta'uudha beekamee jira. Loltoota Birgeedii 36 14 kan qabee fi kanneen 6 kan ajjeese ta'uudha. Mootummaan Israa'el haleellaa kanaan kan ka'e sibiilota iddoowwan Hizbollaan argamu jechuun gameelee dhaabbii gurguddaa fi hospitaalota barbadeessuu bira darbee sa'aatii 24 keessatti lammiilee Libaanos kan kibbatti argaman Beeruutiin wajjin kanneen 67 ta'an ajjeesuudha. Ministeerri fayyaa Libaanos Beeruutiin gabaaseeti jira. Dhimmoota kanaan wal qabatee yeroo adda addaatti miidiyaaleen lammiileen biyyoota adda addaa hedduun baadiyyaa keessatti argamaniif hojjettoonni kiraa fi qacarrii adda addaatti argaman hedduun kan miidhamaa jiranii fi akkasumas kallattiiwwan itti baqatan kan hin beekne sibiilonni adda addaa hedduun dhumuu fi Libaanos walakkeessi handhuura Beeruutitti miiliyoonota hojii dhabdummaaf akkasumas godaansaaf kan dadarqeessiteef saaxile ta'us dhaabbanni mootummoota gamtoomanis ta'in muummeen ministeera Libaanos Naajib Mikaatii fi pirezidaantiin Firaans Imaanuweel Maakroon akkasumas Raasiib Xayyib Erdogan dhaabbanni mootummoota gamtoomanis dubbatan waraanni isaanii itti deebii harka haleellaa xiyyaara
F-16 Israa'eloota mudate loltoonni dhaabbata mootummoota gamtoomanii loltoonni mootummaa biyyoolessaa Libaanos dabalate kan lubbuutti dhaban ta'uun yeroo galaalchamaa jirutti akkuma Naasif Qaayim filatameetiin karaa adeemsa Hizbollaaf istiraateejii yookaan hin jijjiirre ta'e Hasan Nasrallaatti si daballa jechuun kan dhaadate abbaan lolaa Benjamin Netanyahuun tarkaanfiiwwan Naayib Qaasim filamuun wal qabate sa'aatii 72 keessatti loltoonni Israa'el 19 ajjeefamuun sibiilonni 9 ajjeefamuun walgaaffii ta'ee jira. Bu'uurri dhaabbilee misooma gurguddaan 1225 erga Israa'el fi Hizbollah gidduutti waraanni taasifame barbadaa'uu isaan keessa industiriin keessattuu Meetulaa fi Meeroo'etti argamu kan Israa'el macheesse iddoowwan oomisha rasaasaa fi kuusa diippoo waraanaa guddaa ta'uun beekamaadha. Buufataa fi hafuura sombaa kan taate Haifaan haleellaan dirooniif misaayilota Hizbollah gonkumaa addaan hin dhaabbanne. Haa ta'uuti finciltoota yookiin waraana Hizbollah keessaa kanneen 340 ta'an ajjeese jechuun raayyaan ittisa Israa'elis gabaasee jira. Hizbollah kanaan wal qabsiisee odeeffannoowwan gabaasa miidiyaalee almaadiyaa wabeeffatan akka jedhanitti yoo diqqaatan kanneen 125 erga lolli Israa'el Hizbollah eegale ajjeefamu kan amane ta'u Birgeediin Reedwaan beekse. Waraanichi cimeet ririphiseetiin qaqawweessaaf qaanqee lammiilee gurra duuchite bakakkaan samii fi akkasumas misaa'ilota lafaa furguganii walitti roobutti jira. حوادث لم تفي فيها إسرائيل بكل التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي لحماية. من الشورى هذه النماس هذه أوامر إخلاء جديدة أيضا في بعلبك ومناطق إسرائيلية ربما يتبعها استهداف أو قصف. أظهرت صور لحظة محاولة اعتراض القبة الحديدية لطائرة مسيرة فوق نهرية. استشهد شخص جراء قصف إسرائيلي استهدف مركبة في منطقة عرية في محافظة جبل لبنان. أعلن حركتهم في المطل على الحدود مع لبنان. هذا وقالت مستشفى رمبم في حيفا إن طواقمها of this administration and with the Republic of Korea over the last 3.5 years. We've strengthened our alliance. 동해상에 찬탁하였으며 우리 군은 미측과 긴밀한 공조하에 the deployment of DPRK troops to Russia. We also discussed how we're going to work together with our allies and partners to respond to this dangerous Roksi gurguddoon haleellaa fi hudha Israa'eliin galchanauti Yemanoota Islamic Resistance fi Hizbollah Sooriyaa keessatti argamu Hamaas fi Hizbollaan guddicha akkasumas humnoonni biyyoota Riippaabilikii Islaamaa garaagaraa irraa Filisxeemotaaf sagalee ta'an misaayilota galaanarraa kaase hamma qilleensa gubbaattiin furguga guyyaarraa kaddaan hin kutin Israa'el dandeettee Ameerikaanotaaf warra lixaatiin hangammatti baraaramuu xiinxaltoonni yeroo dubbataa jiranitti haleellaan kololeessa tokko harka deebii waraana guddaa erjii yookiin Islamic Revolutionary Guard kan Iraaniitiin fudhatame misaayilonni 185 erga roobanii booda kololeessa 26 qophii Ameerikaa wajjin taasifteen iddoowwan murteessaa kan miite Israa'el haleellaan gurguddaan qiyaamaa itti buusu addunyaan dippiloomaasiin kadhatte Iraaniin irratti roobuudhaaf Bangoo Riippaabilikii Islaamaa Iraan Ayatullah Kaaminiitiin kan ajajame ta'uudha yeroo adda addaatti gabaasaa turuun ni yaadatama. Maarree osoo filannoon Ameerikaan gahin guyyoota afran kana keessatti haleellaa qiyaamaa Israa'elitti buusuu akka fudhatamuuf jiru Riippaabilikiin Islaamaa karaa Jeneraal Muhammad Bahagaarii fi akkasumas ministeera damee alaa Abbaas Argaachitiin beeksifameetu jira. Ameerikaanis dubbittiin Iraan tuni Iraan inuu hin rukutamne jechuu waan amante fakkaatti Muusaad cinqameeti jira. Basaasa gurguddaa beekamoo keessoo Hizbollaaf Iraanitti yeroo dheeraaf taasifate erga qabameetii booda qaawni Israa'eloonni odeeffannoo argataniin hundi cufame jira jedha Associated Press. Tarkaanfiin Tahariin fudhachuu deemtu yeroo kamiyyuu caala ulfaataa ta'uu mala kan jedhanii fi
David Slingi fi Third Technology System tokkolleen Israa'el baraaruu akka hin dandeenye Hussein Salamiin ajajaan waraana dhukaa haleellaa Iraanii beeksisee jira. Israa'el cinqaa keessatti argamti. Masuud Pezeshkian waliigaltee waraanaa fi yeroo pirezidaanti Ibrahim Ra'iisi isaanii araaramuuti jiran ture. Su-50 yookiin xiyyaarota Su-35 jedhaman teekinooloojii xiyyaarota F-20 fi akkasumas F-60 35 kanneen Ameerikaa caalan teekinooloojii S-35 yookiin Su-35S jedhaman akkasumas teekinooloojii Iskaandar Misaayil S-400 AM jedhan hedduu argachuuf akka jirtu ministeera damee alatti Sergey Lavrov beeksisanii jiran. Iraan wajjin kikiriphisni zigzaagii mallattoo waliigaltee sanada qophaa'ee dhumatee jira. Dubbiin wanti hin oolle waan hin oolle jedhamee jira. Chaayinaa Kooriyaa kaabaa dabalatee ammoo dippiloomaasii taharee waliigaltee Raashiyaa gootuu irratti teekinooloojii fi annisa humna Iraanii fi Raashiyaa cimsuu jedhuun Iraanis loltoota 20,000 gara Mooskootti erguuf dubbittiin jettu galgala kana dhagayamteetiin walakkeessi Kremlin akkasumas walakkeessi Pentagon ija walitti babaasee argame. Zelenskiin dhiphatan Benyamin Netanyaahuun garamitti jiru baankarii jaraa ajaja adda addaa dabarsaa jiru. Addunyaa wal qoraasuudhaaf qarattee argamtee jirti. Warri kikiriphisaaf aangoo qabna jedhanii Ameerikaan dabalaman ammoo dinagdee Ameerikaa laamsheessuu irratti argama. Nageenyi addunyaa keenyaaf nageenyi biyya keenyaaf bakka jirtanitti isin hundaaf keeyriiwwan gaggaariin addunyaan tokkoomtee bu'uura nagayaatti deebitee Gaazaa fi hawaasni addunyaa wal jaalatee hundi isaaniitu dhukaa takka malee addunyaa global taatu nu haa agarsiisu jechaatiin dhaammannoo beeksisaa fayyaa kanaan walitti dhaammannaa caayaa akka jaalattan abdii qaba.